torbanii itti galtu saniifuu guyyaan jummaa torbaan keessa guyyaa hangafa jum'aa gaariin isin jaa jum'aa gaarii kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya ilmaan Oromootii fi akkasumatti jaalatamtoota Oromoo kan taatan akkasumatti muslimaa fi kiristaanaa fi waaqeffataa kan taatan hundi keessanuu warreen amantii walii kabajaa jiraatan hundi keessanuu welcome isin jaa bagana gaan dhuftanii sagaleen tiyya numa dhageeffamtiini mee sagalee tiyya tana akka isin dhageeffamtu takka takka naa barreessaa yookaan immoo wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu na jalaa jaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilmaan uumaa namaa kanneen Aadam irraa ilaa haga Nabi Muhammaditti yaa uumaa namaa tan Nabi Aadam irraa dhufne beekaa nuti uumaa namaati Aadam irraa dhufne namu kan akkanatti damee miliyoona meeqaan akkana addaan wal fillu kun nuti uumaa namaa tan Aadam irraa dhufte yaa uumaa namaa tan Aadam irraa Aadam irraa dhufte assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu yaa uumaa namaa ta rabbiin uume heeraaf dhiyaachuu kasasamuu kana dinnaay godhuuf kara biraattiin tattaafachuu jiranii jechuu kun akka isaan hin baafne kanumaan beekuun barbaachisaa. Egaa Oromoo gara biraatti gara kanumarratti irraa bu'aa alayhi salaatu wassalaam rasuula keenya namni garmalee dhagaan darbate warreen isaan duraatis hin baane kara rabbiittis rabbiin danda'a beekaa fatanaaf dhiisa malee karkarru jijjiiruu danda'a guyyaa tokkotti dachii bikka isaan ta'an san dachii torban dachii isaan naquu danda'a dachii san rabbiin dhugatti fatanaaf nu fattanuuf addunyaan fattanuuf Oromoon fattanuuf nuu kanaan fattanuufi malee rabbiin nama rasuula maqaan kaaniin darbatee nama rasuula jachaan darbatee nama rasuula gabbee akka waan heeraa fi seeraa alaa hojjete rabbiin irratti dalaguu ni danda'a jechuudha. Rabbiin waan fedhe godhuu danda'a. Dhagaa jijjiiruu danda'a nama san. Karkaruu jijjiiruu danda'a. Fatanaadhaaf dhiisee tanammoo nuti fatanaaf dhiisee jennee jalaafuun qabnu irratti hojjannaa tanaafuu akkasumatti irratti hojjechaa jirre jechuudha. Beekaa Oromoo warreen biyya keessaa bikka biraatti akkanumatti luxluux jettanii maarre jettanii waan maal godhu jiranii jettanii akkanumatti osoo information hin qabne yookaan immoo obsa dhabdanii waada darbattan jecha darbattan waa'ee ummata gartee rasuula rabbi beekaa irratti hin jarjarina isin janna hin jarjarina waa hundaafuu dhaamsa keenya kana ummanni kun hin teenye ummanni rasuula jachaan darbate kun hin teenye malee miidiyaan rabbaanii warreen sababa godhatanii maqaa namaatii fi kana kanaan gad hin teenye akka gattaan gaafa heeraaf dhiyaatan akki gaafni isaan gattaan gaafa heeraa dhiyaatan gaafa waan kanarratti murtii fudhatanii jechuudha. Sanuu arraan tana ta duriin gargari. Taduriin gargari kuni amantii islaamaa bichaa osoo hin ta'in ummata keenya ummata Oromoo ummata haqasaa barbaaddatus burjaajeessuudha jechuudha. Kana keessatti kana jennaa ka ummata wasaka kanaa irraa buunee asumatti irraa buuna kanatti aansinee egaa ijoo dubbii teenyaa mata dureen dubbii teenyaa tan lamadaa tan hawaasni Oromootii fi hawaasni Oromoon ta'in Oromoon hawaasa biraa fi maxxansuu qabdi. Yeroo hawaasa biraa qabsoon teenya hawaasa biraatiif harki bana qabsoon teenya hawaasa biraatiif kulaan bana guunjee qabsoon teenya qabsoo hijaa kafaluu qabsoon teenya qabsoo Oromoo malee saba biraa jibbuutii miti. Kana ifatti agartan waraanni keenya akkaataatti saba biraatii fi akkaataatti diina ummata gartee
maqaa Oromootiin bobbee yookaan immoo ummata maqaa Oromoo kana jibbu ummata sirna Minilik dhaadheessu ummata Oromoon aadaan baduu qabdi, Oromummaan baduu qabdi, sabboonummaan baduu qabdi. Andiit Itoophiyaa malee juu kana mataa isaaniitiin hangafi warreen dhaloota isaanirraa ta'an warreen akkana juu malee hawaasa isaanirraa dhalatan tokkollee qabsoon teenya tuqaan jirtu tajaajilaa jirti. Nuti warra sirna dabre dhaadheessuu fi warra sirna dabre nurra deebisuu deemu malee nuti hawaasa miskiinaa waan jennu hin qabnu. Qabsoon teenya akkas jetti. Qabsoon teenya duriis akkas ni fajaajeessan malee warreen qabsoo teenya fajaajeessu warreen qabsoo teenya diinaa wajji deemaa qabsoo teenya laamsheessu warreen qabsoo teenya karaa sabaa fi sablammii akka ummanni Oromoodhaa warri qabsoo godhatu kokkoo godhan akka nuti isaan kana miinu fakkeessan arra walii qabamanii biyya galan gingilchaan galchite isaan biyyatti. Kanaan hawaasa Oromoon ta'in kan obboleeyyan keenya kan uumaa Aadam irraa dhufne garuu bikka gartee miraaza dachii bikkatti qubsumaatu nu adda malee nuti uumaa Aadami amantinaa addaa taanu qubsumaan addaa taanu warreen isin qubsumaan nu keessa jirtan qabsoon Oromoodhaa isin hin nyaattu warri isin nyaatu warri duraanis isin sodaachisaa ture warra biyya galee arra kunoo mootummaa jala deemu jechuudha. Oromoo keessaas taanaan warra Oromoofuu nyaatu warri Oromoo nyaatu isinis ni nyaataa jechuudha. Gingilchaan akkasitti qabsoo Oromoo adda baafte. Kanaafuu hawaasa Oromoon ta'in kan Oromoo wajji jiraatu kan Oromoo irraa fuudhee Oromoo kanne kan Oromoo wajji jiraatu fuula durallee Oromoo wajji jiraatu qabsoon Oromoo ummata Oromoo daran yookaan immoo ummata Oromootiin walqixa isin tajaajilti. Kana qabsoon Oromoodhaa tan gootawwan keenya kan duniyaa tanarraa kute kana nu barsiifte jechuudha. Ammallee goonni keenya kan qabsoo godhaa jiru daggala keessa kan ifatti as deemaa jiru wanni inni dhaamaa jirus kana jechuudha. Hawaasa Oromoon ta'in warreen Oromoo nyaatu isinis nyaataa beekaa. Ani Oromoodha jechaa saba isaa namni nyaatu isinis nyaataa beekaa. Warreen isinis nyaatu isinis sodaachisaa ture. Isinis akka malee godhaa ture warra qabsoo Oromoo keessa taa'ee ilmaan Oromootu burjaajeessee jechuudha. Warreen qabsoo keessa taa'ee isinis akka isin hawaasni keessan ilmaan Oromoo kana jibbu warri godhaa ture an akka nama tokkotti waan takkaan seenaadhaaf isinii himaa jechuudha. Qabsoo Oromoo keessatti seenaafin isinii hima dhalootaan itti dhaladhe naannawaan itti dhaladhe keessatti akka ragaatti waan isin hin beekne waan qabsaa'onni yeroo san jiru beekan waan namoonni naannawaan ani itti dhalatu beekan namoonni naannawaan ani itti dhalate warreen naannoo tokko dhalan warreen qabsoon gobeelletti turte tan naannoo Haramayaa waan tana fakkiidhaaf ragaa isinii fidaa jechuudha. Warreen qabsoo Oromoo keessatti ummata Oromoo sabaa fi sablammiin qabsoo Oromoo ida'amna jettee gaafa dargii Ihaappaan gaafa dargiin ilmaan Amaaraatiif ilmaan Adareetiif ilmaan Guraageetiif ilmaan kana hunda lubbuu bikkaan dhaban fakkiidhaaf tun ragaadhaa qabadhaaf bareeyaki. Gaafa dargiin Ihaappaa halkanii guyyaa barbaadu gaafa Oromoo naxaa uccii gimbaarjee barbaadu gaafa idiyuu gaafa sabaa fi sablammii dhaabbotii poolitikaadhaa hunda gaafa dargiin akkasitti barbaadu rashanuudhaaf yookaan immoo dargaggeessa guuru ganda keessaa namni bikki isaan itti baqatan daggala qabsoo Oromoo ture. Hawaasni hundi ragaadhaaf dhageeffadha. Hawaasni Adaree, Guraagee, Arabaa, Somaalee kun hundi naannoo nuti itti dhalanne sana qabsoo Oromoo tan isaan Oromoo naxaa uccii gimbaar ja'aniiti itti keessa baqatan maaliif itti baqatan dargaggeessi Iyaappa ja'anii dargin sardite dargaggeessi sabaa fi sablammiidhaa gaafa daggalatti maaliif Oromoo bira baqate warri Oromoo nyaate gaafas
warri Oromoo nyaate warra dargaggeessa ummata Oromoo bira baqate ajjeese jechuudha. Dhaabaa adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo qabsoo Oromootii miti tan ummata san dargaggeessa san cinaan ajjeefte. Cinaan dargiin ajjeesee warri baqate tokko achi keessa dhume. Maaliif dhume? Qabsoo tana warra keessa taa'ee laamsheessuu barbaadu irra dalageetu dargaggeessa sanis ajjeesee jechuudha. Waan deemuuf isinii galte dargaggeessa qabsoo Oromoo dhadheesse kan saba biraa hunda gaafa dargiidhaa kaan happa jedhanii barbaadan kaan waan biraa jedhanii barbaadan dargaggeessi kun qabsoo Oromoo dheessan warri qabsoo Oromoo tana keessa jiru dargaggeessa san cinaan gatu maaliif warreen arra qabsoo Oromoo laamseesse kanaa jechuudha. Warreen arra qabsoo Oromoo laamseesse gingilchaan adda baase jechuudha. Qabsoon Oromoo nama isa dheessan ajjeeftu nama isa dheessan hiitu ni barsiifti malee. Akkas kanaafuu gingilchaan qabsoo Oromoo arra dirree baatee jechuudha. Warreen arra biyya keessa galee waa saroobbatu Oromoo gurguru isinis hin dhiisu. Isinis hin dhiisu abbaa fedhallee fuula dura hin dhiisu. Namni haqa isaatii falmu. Namni haqa isaatii falmu. Namni hagan takka haqa isaa hin sharafne haqa sabaa fi sablammiitiis hin sharafu quba qabaadhaa tuni dhaamsa. Bikkallee namni isinii qabu. Namni mirga keessaniif illee falmu. Nama mirga isaatiif falmu. Namni luxuluxxeen uggu takka achi deemu saba isaa gurguru isin gurguruun laaftu isine yoo bikka harkate. Kanaafuu qabsoon Oromoo saba biraatiif wanni isin qabdu gingilchaan qabsoo Oromoodhaa saba biraa akka isin hammattu gingilchaan qabsoo Oromoodhaa saba Oromoo gurguru akka firaachi baaftu gingilchaan qabsoo Oromoodhaa sabuma Oromoo kan ta'e kan uummata Oromoo gurguru akka achi baaftu arra saaxil baatee jirti jechuun hundi. Kanaafuu saba kiyya saba Oromoo saba biraa hammadhaa. Badii balleessullee irra kutaaf maaliif dubbiin isaanii fi dubbiin teenya takkaa miti. Obboleessa kee yoo dhoytee fi nama biraa yoo dhoyte obboleessa kee hin ta'in ka saba biraa yoo dhoyte araaramni wal qixaa miti. Kun obboleessa kee si araaramu baatuuma ammoo alagaa dhayin alagaa firraa eegi alagaa akka jabaa firraa eegi firraa eeguu tana barsiisi. Akka ati firraa eegdu sittiin hojiidhaan isa agarsiisi. Tana jennee dhaamsa. Tana dhaamsa dhaammanna obboleeyyan kiyyaa Oromoon harka bal'aa qabdii gabrummaa keessattuu sabaa fi sablammii takkaan xuune. Oromiyaa keessa malee bikka biraa bikki ati itti gurgurattee irraa sirraa bitan hin jiru. Warreen amma kana xarraq jiru kun nama naggata taa'u namatti hin dhiifne. Zarraaf warri jiru kun warra daggata taa'u namatti hin dhiifne. Oromoon gara laafti. Oromoon reesistii miti. Oromoon naggaddee sirraa bittee si gurguratti. Sirraa bitti si gurguratti. Ummata Oromoon ta'in beekaa. An dhugaan jechuun jira. Reesistii Oromoo warri jettan. Oromoon reesistii miti. Oromoon sirraa bittee si gurgurti. Ni beeytan namni saba Oromiyaa keessa sabni biraa sabni ati Oromoon ta'in ka Oromiyaa keessa jirtu ummanni Oromoo sirraa bitee akkasi gurguru harka dhibbarraa dhibbatti ansiimuun barbaachisu ni beeytaa jechuudha. Eenyu gurgurataa if beeytaa jechuudha. Kanaafuu ummata Oromoo irraa waan gaarii malee waan hamtuu kan qabneen asirra dhaamsa isinii dabarsaa jechuudha. Ummata Oromootiin namni reesisti jiru ummata dubbii dachaa haasa'u dubbii kijibaa opposite dubbii garagalchaa haasa'u jibbansa Oromoo irraa qabu nuti ka Oromoo irraa jibbansa qabus jaalalaan isaan moona jaalalaan mo'aa jirra rabbiin addunyaa tanarratti jaalala Oromoodhaaf kennuu keessa heddummeesseeti xiyyitiin duniyaa tanarratti Oromoo irra roobte saba tokko irratti roobne
dhufaa dabraan mootummaan dhufaa dabraan xiyyitii Oromoon fixuudhaaf bitata. Oomisha xiyyitiin san hundi uummatuma Oromoon fixaa turte. Garuu akkuma xiyyitiin hedduu sanitti Oromoon heddummaachaa dhufte hin dhumne. Namni dhufu hundi Oromoo fixa. Nama biraatii mi bira mee eenyu fixa mootummaan dhuftu hundi Oromoo fixi. Oromoo fixi. Oromoon numa heddummaatti. Sabni Oromoon ta'in heddummachuuf rakkata. Ammoo Oromoon hedduudha bilisoomuuf rakkatti jechuudha. Abbaa biyyaa ta'uuf. Haqa namaa saamuuf miti. Rabbiin Oromoo barakeessuu irratti heddummeessuu irratti muujizaa addaati. Muujizaa sabni Itoophiyaa keessa jiru hundi ni taana jee dadhabirraa tokko quba qabaadha. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Namuu akka Oromoo kanatti silaa heddummaanne jeeti qajeela. Rabbirraayi. Rabbiin nama heddummeessa. Yoo akka fixuutiif yoo akka xiqqeessu mootummaan dhuftu hunda ogguunii fi aangoo qabatte Oromoo tana xiqqeessuu irratti sagantaa baafatti. Ajjeesuu, hidhuu, biyyaa baasuu, kun hundi immoo maal ta'e? Daranuutuma Oromoo heddummeesse Rabbiin dandeettii isaatiin. Akka sabni Oromoo dhumu kana sabni biraa silaa dhumanii dhume yookaan ajandaatti baafatanii akka saba Oromoo fixan kanatti saba biraa osoo fixanii sabni biraa hin jiraatu ta'a ni dhuma. Akkasii tunis muujizaa Rabbiitiin jaan niin dadhabe itti yaadeetiin itti rafee akkatti isaan Oromoo fixanii fi mootummaan dhufaa dabraan akkatti Oromoo fixu akkatti sagantaa Oromootti xiqqeessan ogguu pilaan dhawatan. Sanuma keessa Oromoon ammaas nume heddummaachuu ogguu wal ilaaleen antun dalagaa Rabbiiti jee keessaa ba'e. Ani akkatti uummanni biraa namni biraa akkatti ilaaluun beeku akkanaan jaa tanaafuu tanaas sabni Oromoon ta'in qoomatee san banadhaa Oromoo wajjin nagayaan jiraatan Oromoon saba biraatis ni jaalatti. Amma bar ganaa nuun bilisoomne osoo hin bilisoomne isin jenna waan feetanis ta'a ammoo ummata Oromoo irratti dhagaan darbinaa ummata Oromoo ta'ee kan ummata deemee diinaa wajjin yookaan immoo akka ummanni Oromoo bilisoomne godhu ummata Oromoo fixaa jiru kana ni beeytan jalan deeminaa Oromoon bilisoomuun ooltu very soon qabsoon Oromoo sadarkaa ammaan irra geesse kana laaltanii gartan hamileen cabsinaa isin jenna tanaafuu tatanaat sirraa bu'ee Oromootiyyaa ani mee sheer godha sheeris godha dhugaadha Oromootiyyaa mee jidduutti ajandaa kiyya jidduu seenaa obboleeyyan keenya kan Suudi Arabiyaatti hidhamanii hidhaa jiranii rakkachaa jiran Rabbii guddaan isin cinaa dhaabbatu Rabbiin qabsoo teenya cinaa dhaabbachuu jiru isin cinaa isaa dhaabbatu Rabbiin qabsoo teenya cinaa dhaabbachuu jira Rabbiin qabsoo teenya cinaa dhaabbachuu jira heddummina kana Rabbiin nuu kanne Rabbiin isin cinaa dhaabbatu obboleeyyan kiyya kanneen mana hidhaa jirtan kanneen mana hidhaa owwasan keessatti azabamaa jirtan qabsoo teenyaatu waan sanis furmaata ta'a Rabbiin isin cinaa dhaabbatu isin irraanfanne wanni garaa nu gubee halkanii guyyaa qabsoo Oromoo tanatti qabsoo mirga abbaa biyyummaa godhachuu qabna jennee kanatti halkanii guyyaa ceenuuf rakkuma akka isin irra dhuftee tana rakkuma amma akka biyya jirtu tana rakkoo biyya keessatti ilmaan Oromoo qabatteetu biyya ambaa keessatti isin qabate biyya silaa islaamaa keessatti isin qabate waa islaamummaan akkamma ummanni isin godhu kana waa naman gootu islaamummaan waa naman miitu Suudi Arabiyaan taa ilmaan Oromootii fi ilmaan Oromoon ta'in akkana miite tun Rabbiin ammoo numa agarsiisa ammoo biyya san biyya Kaabaan jirtu waan arrabsinu ammoo bulchiinsa sii namoota isii biyya Rabbiin faarsee biyya Rasuulli
du'aa godhee fi faarse waan arrabsu arraba kiyya kanaan silaa waan hin ju'unumaan beeka amantiitii jaannaan kannine biyya ilmaan oromoo akkana azzabdee mootummaa Itoophiyaa mootummaa nama nyaattu tanaa hojii harka walitti hidhattee kijibaan ilmaan oromoo keessaafuu ilmaan oromoo namootan oromoon ta'in hunda takka takkaan keessaa guuranii namootan oromoon ta'in ka oromoo jaalatuu fi oromoo achi keessatti yookaan immoo saba biraa saba dantaa irraa hin qabne sabuma oromoon ta'in kanuma Itoophiyaadhaa ka dantaa irraa hin qabne oromoo azzabaa jiran jechuudha. Obboleeyyan kiyya oromoo bichaa miti kan irraa dubbachaa jiru. Isinis ammumaan ilmaan aadam ja'a addaan isin hin baafne mootummaa Itoophiyaa tanaa oromoo irratti hundaa'ee jira oromoo tana fixuuf ni beektan. Suudi Arabiyaa keessatti warreen miidhamtan oromoo bichaa miti dhugaadha. Ammoo gaddaafaa oromootii fi bilisummaa barbaada oromootu isinillee dhahee isiniin jennaa jechuudha. Kuni amma yoo isinii galu baalte fuula dura isinii galti. Ammoo isin ifiifuu mana hidhaa keessa jirtan warri mana hidhaa keessa jiru rabbii isinii kadhanna qabsoon nuti goonu bikka hundatti oriine mootummaa harka lafa jalaatiin mootummaa Suudiitii wajjin akkanatti isin cinqitu tana roraasu jirraa jechuudha. Halkanii guyyaa bikka hunda ceenee wanni isin irraanfanneetii miti. Waan takka bofa mataa dhawan qabsoo mataa dha'u jirra waan dandeenyutti. Bofni eegee irraa muraa bultu eegee dho'itu hin du'u mataa dho'ita. Mataan rakkoo teessanii abiyyiin achirraa ka'uudha. Mootummaan nama nyaattu kun achirraa ka'u biyya teessan keessatti akka fedhanii jiraachuu dandeessan. Mootummaan nagaa achi keessa uumamte uummanni kun uummata maal balleesse naa kannaa yookaan immoo maaliif itin jee gaafachuu danda'a. Kun ammoo isinit dira. Wanni halkanii guyyaa maraannuuf mootummaan obboleeyyan keenya ilmaan keenya bikka biraan miitu keessaafuu Suudi Arabiyaa yaa obboleeyyan kiyya kanneen Suudi Arabiyaa jirtan isinin irraanfanne oromoon isinin irraanfanne oromoon halkanii guyyaa garaan nu balbala waan mataan dhawamuu qaba rakkoon arra isinirra dhufte tun dhugaadha. Kawaa balleessee fi kawaan balleessin ni jira. Diilla tuuta nama kumaata mammaniidhaa keessatti akkasi kaanii yoo gaafa Hitler taate malee duniyaa tana keessatti mootummaan Suudii ilmaan oromootii fi jaalatamtoota oromootii fi kan oromoon ta'in hunda wal keessatti biyya Itoophiyaati jettee walitti irra guddaan uummata oromooti. Akkasitti kaan onneen cittee du'u ijoolleen xixiqqoon akkas du'u arrallee achi keessatti namni keenya mulluqtee kaan fayyaa dhabee kaan namaa ala ta'ee kaan hafuurri ciccitee taa'u tana seenaaf katabannaa ammoo qabsoo itti jirra. Qabsoon mootummaan tudhachii ka'u qofa. Ka isinillee furmaata duniyaa tana irratti hirkattan. Biitii hurriyyaa xalayaa hurriyyaa namaan kanneen hundi kafeeta nama gooti. Osoon fi arran biitii biraa arra mootummaa kana jibbu baatte bikka biraattis akkasuma isin godhanii quba qabaadhaa. Keenyattis Ijiptittis akkasuma isin godhanii quba qabaadhaa. Osoon fi mootummaa Itoophiyaa tanaa wajji hariiroo qabaatanii wanni takka gartee isaan jidduu wanni gaariin jiraatte bobbaa nagayni isaan jidduu jiraate isin hin dhiisanii beekaa. Suudi Arabiyaa bichaa miti. Maaliif mootummaan tun mootummaa bikka biraa naannawaa mootummaa biraa tan ollaasii hundaan walitti jinnaa'u tanaatu isinillee Keeniyaa fi Ijipti kana keessatti nijaa isin baase. Dhuga biitti namaa biyya namaati wanni jaaniif sani. Biitti silaa nagayaa biyya dur abaaboon teenyaa fi amantii fi maaliin arrabsaa turan. Biyya faranjii biyya Awurooppaa jaanii biyya sanii arra nagaa rakkate. Biita
biyya Awurooppaa fi Ameerikaa maarree goota jinni goota farda dhiitaa maarree taateeti ka islaamummaan hin jirtu amantiin hin jirtu akkuma beeyladaa wal keessa yaataa maarree jaanii akkasii waa ganna gansan kijibaa jechuudha. Kijiba biyya saniitu irra biyya amantiin itti kabajamtu biyya dur arrabsaa turan san biyya amantiin itti kabajamtu biyya amantiin itti nagayaa taate jummaa keessa gaddee nagayaan masgida kee jaarrattee nagayaan khutbaa kee nagayaan keessa goote charchii kee jaarrattee bara Oromoonis charchii bar kanuma charchiin Ameerikaa kana keessa jiru isteeta keessaafuu Minisootaa kana keessa every block jiru Oromoonis charchii mataasii qabdii bar jaarrattee look Oromoon masgida mataasii jaarrattee qabdii bar arraan tana Minisootaa tana keessa alhamdulillah ni wallaalte gisee gargari alhamdulillah Oromoon ni wallaalte akka islaamaattis taanan akka kiristaanaattis taanan akka waaqeffataattis taanan Oromoon masgidaas ni qabdi charchiis ni qabdi kamataasii ka Oromoo masgidni ka rabbiiti kan tajaajilu Oromoo ifiif jaarratte masgida biraa bay keessa dheetee Oromoon ni tajaajila jechuun dandeessu abbaa tajaajilu qabdi rabbii gaditti masgida rabbii masgidni ka rabbiiti kan namayyuu itti salaatee du'aa itti godhatee masgida rabbii keessa taa'ee masgida rabbii beekee deema keessa ammoo masgida rabbii san ta'u ka tajaajilu eenyu abbicha waan san sababaaf jaaree jechuudha. Oromoonis akkas jaarratte Minisootaa keessa sabni hin jirre yoo jira alhamdulillahi rabbil aalamiin irra masgidi sadii jira masgida gurguddaa saba biraarra gurguddaa qabu beekama saba Minisootaa kana keessa jiru keessa masgida Minisootaa kana keessa jiru keessa masgidni gurguddaan masgida Oromooti sadeenu alhamdulillahi rabbil aalamiin Allahu akbar gaafa dura amad diidam dura gaafa biyya tana dura dhufu masgiduma duratti sagannu masgida Arabaatii fi masgidan gurraacha biyya tanaa masgidan adda addaa kan saba adda addaa kan Somaalee kana sagadaa turre masgida sana guulaalle alhamdulillah jenneetti faarsaa turre san faarsinee fi arra rabbiin faarsaa turre akka Oromootti akka Islaamaatti faarsaa alhamdulillah jennee keessa sagadaa turre masgida isaanii masgida Arabaatii fi kan Somaaleetii fi kan gurraacha biyya tanaa Islaama gurraacha biyya tanaa rabbiin duuba kasan daranii sanii oliin Oromoodhaa kanne tanaafuu alhamdulillah jaa masgidni ka rabbiiti ammoo ka tajaajilu Oromoodhaa masgida Minisootaa keessa jiru keessa masgidni sadeenuu gurguddaan masgida Oromooti alhamdulillah rabbil aalamiin tanaafuu Oromooti qabsoon akkasii tan sabaa fi sablammiitti akkasittiin irraa bu'a tan biraa tan sadeessaa yoo dadhabuu baattan ittiin fufaa yoo dadhabdan ammoo mee takka takka kan barreessaa yoo dadhabdan hin dhiisaa waa'ee obboleeyyan keenya kan shamarraniitii fi liidaroota shamarran keenyaa fi liidaroota keenya gurguddaa fi liidaroota keenya kan shamarranii maaliif mataa walii qabachuu didanii akka gartee warra qabsoo mataa ifii godhee amatuma tokko dura gabroomee amatuma tokko keessa bilisoome kan akka isaanii maan taane TDF fi TPLF maaliif akka isaanii taane jarri walitti aaranis gizee lolan bikka takkaa lolan uumaa Oromoo tana keessatti maal rakkoon tuni mee nin dubbadamu yooni fi irraa hin dubbadamu dadhabdanii nin dhiisa akka waan dadhabdanii na fakkaata sheerii sin goone irraan tana hin beeku mee yoo dubbadhu jettan takka takka naa barreessaa dubbadhu jettan irraa dubbadhu yoo jettan takka takka naa barreessaa namoota gargarii dadhabee jira komentii sin argu yoo dubbadhu jettan takka takka naa barreessaa takka takka naa barreessaa irraa dubbadhu jettan takka takka mee barreessi irraa dubbadhu jettan
maaliif dhaabni ijaaramu ta'e maaliif shamarran keenyaaf liidaroonni shamarran keenyaa maaliif jiranii liidaroonni keenyaa maaliif jiranii maaltu nu barbaachisaa maali rakkinni keenya maaltu rakkina kana fide waan irraa beekuuf information harkadde irra guddaa waan harkee fi waan kiyya kan itti da'u ni takkata harka dhibbarraa harka tokko moo harka lama gizeen information harkadde malee gabbeen dubbadhu ni ndiise akka duru jigale information gaarii waan irraa dubbachuu qaban gizee dubbadhu naan jaan namni gabbee dubbadha jechuudha akka duru information guurradhee arra dubbachuun qaba jee akka dursanitti arra dubbachuun qaba jee kophaati dubbachuu no jechuun kiyya niin dubbadhaa ifiif niin dubbadha jee akka dursanitti puushiif hin godhu hanqaan ajandaa harkadhee aboo bika sanni dubbadhu hanga naan jaanu akkasiin eegale kanaafin tutturaas jechuudha mee takka takkitti san barreessanii karaa biraatiin darbee dhiifama barreessanii takka takka waa'ee kana ajandaa kana irraa hin dubbadhaa lama lama juu kalama lama juu noo jechuu takka takka juu dubbadhu jechuu taa'e hurry up 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 alaabaa Oromoo tanagaa fedhagaa wanni saba biraan ta'enis hayye 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 irraa dubbannaa galatoomaa fayyaa ta'aa galatoomaa wooma xiqqoo takka irraa dubbanna wooma xiqqoo takkaan irraa dubbadha yoo dandeessan sheer godha wooma xiqqoo takkaan irraa dubbadha waa'ee tanarraa niin dubbadha obboleeyyan kiyya hayyoottan keenya warreen bikka lamatti adda ba'an hayyoottan keenya qulqulluu sabboontota gaarii fi hayyoottan namalee maan namalee hin taane warra jiru sana jechuun hayyoottan keenya hayyoottan biraatiin maaliin adda namuu namalee ja'a jechuudha namalee arraan tana sadarkaa qabsoon Oromoo irra jirtu kanarratti hayyoottan keenya barsilaa hayyoottan waa'ee daggalaa tana qofa irratti irkaa'ee waa godhu heeraa fi seera baafannaa fi heeraa fi seera hegeree kan itti bilisoomnu tumannee baafanna jaanii wal ceequun barbaachisaa miti yoo humna qabaatte looyara tokkootu heeraa fi seera biyyattiin bulchitu looyara tokko sii barreessa dhugattuun siif hima yoo dhugaa san taate warreen qabsoo Oromootti akkam beeynetti qabsoo Oromoo laamsisaa jirtan tun ilaal qabxiin yookaan immoo dubbiin tun dubbii akka malee jabduuti qabadhaa dubbii tana arraan tana namni bikka jiru waa jaaruu dhiise waan kiyya kanaatu qabsoo keessatti bu'aa qaba jedhee waa jaaruu dhiise jaarmeenii ati humna hin qabne sii godhu takkallee akka hin jirre ragaa arraan tana agarree jirra jechuudha gootawwan keenya hidhaa jira gootawwan keenya akkaataa hidhaatti jiran laali warreen maqaa Itoophiyaatiin deeman jalqaba durirraa eegalii goobanaa daacii irraa eegalii ni yaadame inni nu kan ummata gootummaa isaatiin ilmaan Oromoo jeesee Itoophiyaa jaare milikii hojji inni nu isaaniin du'e eegas booda namni Itoophiyaa tana jaaruu irratti sadarkaa tokkoffatti Oromoo keessaa Jeneraal Taaddasaa Birruu namni ga'u hin jiru jabeessuu irratti inni nu isaaniin yaadame garuu wanni maayii irratti wanni tolche gootummaa isaa jalaa deebi'ee qabsoo malee nu baabtu jechuun waan addaa dalagee jechuudha waan addaa dalagee galamsoo kana keessatti keessaafuu beekaati akka afaan alagaatti afaan Amaaraatti
qumisranya akka jaaniin sanitti hidhaa dhaabbataa hidhanii galamsoo keessatti waan inni dalagaa ture qabsoo Oromootiif waan inni godhaa ture akkaataa inni itti qabsoo godhaa ture seenaan ni yaadatti jechuudha. Gootaa olii namni isa harka silaa garaa qabsoo karaa maaliif deema gara inni waan inni dhiisisan ittiin deebi'u jechuudha. Waan inni nu dhiise silaa ittiin deebi'u. Tamaayyii gootaa olii dhufee jechuumas isa booda goonni keenya Jawaar Mohaammed lafaa fuudhe waa'ee qabsoo Itoophiyaa tana mee Dr. Mararaa Guddinaati wajji waa'ee qabsoo Itoophiyaatti amannee waa'ee Itoophiyaa tana sabaaf sablammiin keessatti waa'ee farquu tana Jawaar Mohaammed lafaa fuudhe jechuudha. Bikka inni irra jiru laalaa jechuudha. Laali bikka inni irra jiru isteeppiin Itoophiyaan itti ilmaan hooggantoota keenya nyaatta. Laali irra Jawaar Mohaammed bikka inni jiru. Namni Jawaar Mohaammed irratti sabaaf sablammiif tola hin jiru Itoophiyaa keessatti. Akka Oromoof qabsoo Oromoof godhaa ammoo Oromoo daran sabni inni toleef sabaaf sablammiidha jechuudha. Oromoo daran Oromoo isaa takka galaanaa ifitti asiyaasee akka Oromoon dhageessu soo beeku ammoo saba biraa Oromoo irraa hijaan kafalinaa jee irraachi dhoorkee jechuudha. Oromoo fakkiif gaafa qeeroodhaa magaalaa adaree biyyootii fi dirree dhawaa qeeroo akka jirutti tawarra hijaa kafalachuun silaa irratti akka shari'aattis akka rabbiittis nama si jeese hajjeesuu nama si madeessuu nama si kabaluun dirqamaati hin kabalinaa nama kaleessa isin hin kabalinaa arra dhiisaa. Gootawwan keenyaa fi qabsoo teenya tana laalaa dhiisaa abbootiin teenya kana nun barsiifne jee qeeroo irraa dhoorkee jechuudha. Kijibaa miti tunni beeyta. Kanaafuu Oromoo hooggantoonni keenya kun takkaan akka nyaadhamee jira. Hooggantoonni keenya qabxii yookaan ijoo dubbiitti jarratti hin deebi'a. Maaliif takka ta'uu didanii garagaraa yaa'anidha. Arraan tan silaa bikki isaan qabeeffatanii dagalee ta'anii fi deeman qabsoo gaaraati qabsoo jaalmarrooti. Arra silaa beekan kawaa qabu ka beeku hayyuun hundi nam bikki innitti mooraa qabsoo Oromoo tanatti utubuu qabaa jechuudha. As yaa'anii dhaaba biraa jaaranii dhaaba hegeree qabsoon Oromoo akkaataatti biyyatti bulchitu jaarraa waan biyya tana keessa deemuun laallee garra. Kun hundi fudhataman qabu. Qabsuma Oromooti laamseessa booda oofa malee qabsoo Oromoollee akka isin bilisoomtu dhoorku. Bilisoomsuu hin dhoorkuu hin danda'u. Itti hin dhiyaatu garuu immoo qabee harkisa. Warri bilisummaa Oromoo qabee harkisu. Tolaan dalaga jechaa hayyoota keenya jechuudha. Sadarkaa warri kaleessa diina keenyaa daggalaggalee Ameerikaa irraa daggalaggalee waraana isaanii barsiisee ijoollee isaanii barsiisee mootummaa Abiyyi shororkeessee TDF itti ijaaree TPLF irraa TDF jaarratanii biyya alaarraa galanii dagalee ijoollee isaaniitti ta'anii humna ta'anii biyya rooraasu jiran kana keessatti keenya biyya alaa keessa taa'ee ammas waan biraas ijaara. Dhaaba hayyareekkatti Oromoon itti bilisoomtu. Kana yoo biitti addunyaa Oromiyaa maal qabdan jaan heeraa fi seeratti hin bilisoomnu heeraa fi seera mootummaa biyyatti hin bulchinu kana tuman. Aboo maal naa odeesstan? You guys, are you crazy? What are you talking about? Are you crazy? Qawwee hin qabdu. Humna hin qabdu. Nama humna qabu. Nama mootummaan arraan tana mootummaan akkatti nama humna qabu nama qawwee qabu nama biyya qabachuu danda'utu heeraa fi seera baafata. Heeraa fi seera baafachuu nama dhibdu. Within 1 days. Humna horuudha. Akkas dubbisan godhuudha. Nama jabeessuudha dheeyxee akkatti ta'e tarsimoo waan qabdu ummataa kannu. Kana malee kan biraa suuta. Waan silaa godhuu qabu dhiifneeti waan godhuu hin qabne goonaa jechuudha. Oromoo maali jirti beektu?
Oromoon maaliif jirra beektu? Obboleeyyan kiyya dhageeffadhaa mee tana. Maqmaaqsuma namuu beeku. Irraan deebisa. Garuu gizee dhageeffatte dubbii teenya tanaa wajjin walitti deema ni mi'aawa. Maqmaaqsuma namuu beeku. Oromoon maaliif jirra guddaa? Warri mana kana waa heeraa fi seera katabnee yookaan immoo dhaaba biraa ijaarree waa goona juu kan qabsoo Oromoo dura dhaabbachuu isaanii akka beekanii itti hima asirra dhaabbadde. Ammoo qabsoodhaaf dagalee taanaa jechaa jiran. Garuu qabsoo Oromoo dura dhaabbachaa jirtaa dhageeffadhu. Maqmaaqsi kun Oromoon waan waliin jechaa jirtu immoo dhageeffadhaa. Maqmaaqsa namuu beeku. Gurbaadhaan jaraatu maal waliin jeeseetan. Hoolaa bitee fidee qalee eegee yookaan duma si obaasaa jeen hin binne hoolaa san beeki. Hoolaa biteetiin qalee dumasaa yookaan eegee dumasaa beeksee si obaasaa yookaan immoo eegee isaa san akkanuma shaashaa godhee ibiddarratti si nyaachisee kaanis beeksee si obaasaa jeen. Nan obaaftu siin obaasaa dawa sii qabaa nan obaaftu siin obaasa jarri wal seene nan obaaftu siin obaasa wal seenee waldaa dargeesse waldaan mace wal lole wal tume amma maalirra wal tuman jettame mee maalirra wal lolan maalirra wal tumanii jetta eegeen san hoolaan san hin bitamne eegeen san hin dhufne hin dhuune siin obaasoma jeen akkanaa jechu gaafa kaanii amata dura dhaabbotiin Oromoo parsantii 25 bar dubbii tanaan wal fakkaatti parsantii 25 harkannaa nuti kaan jee badeemma karaa kutee dhabame jechuudha kaan parsantii 40 harkannaa kaan parsantii maarree Oromiyaa sanuu harkanne dubbii dumaa tana dubbii eegee tana gaafattiin engadda ta'anii waa'ee parsantii irratti parsantii 25 maqaa isaatuun dhawgaa namni garii jaalatu jira nama akkana nama Oromoo gabromsee engaddaas Oromoo fixe nama akkana nama akka Jawaar Mohaammed kana fa'aa kanneen kana fa'aa jaalatu jira Oromoo ta'e an surrii akkamii nama Jawaar Mohaammed dura dhaabbatee nama Jawaar Mohaammed nyaate nama jaalatu jira Oromoo ta'e abbaleessa kiyya. I don't know. Ati Oromoodha garuu nama Jawaar Mohaammed nyaate tuqaa isaan feetu nama Jawaar Mohaammed nyaate nyaattuudha darbu qilee darbu parsantii 25 je'ee kaan parsantii maarra jee wal ceeqaa turanii jechuudha. Warri parsantii hangannaa kan taa'ee ceeqaa ture san amma abbootii garaa ta'anii hafanii jechuudha. Warra abiyyiin ergatoo kan warri abbootii garaa warra mootummaa jala deemu warra haqa Oromoo san jala deemu bar abiyyi bar mootummaa tan yoo deeggalee akka qabaate wayyaa bar. Dubbiin dumaa dubbiin eegee hoolaa qaleetiin dumasaa beeksee si obaasaa san idaa amma Oromoo keessaan dhumne ammallee itti jirti. Wannummaan isaan heeraa fi seera baafnee maarree goona ja'an maali? Lafaa hin qabanii bilisoomne jaa'anii kara hoolaa biteetiin qalee dumasaa beeksee si obaasaan nan obaaftu siin obaasa nan obaaftu hoolaan sanuun jiru ni isin beeksine akkasii jechuu tanaafuu nuti arra qilleensa irratti heeraa fi seera baafnee addunyaa waan nu gaafattu goone yoo jenne ummata gowwaa ummata waa takka hin beekne taanee hafne jechuudha. Ummanni aylii qabu ni lolata humni humneeffata mootummaa ilmaan Oromoo fixxu mootummaa qawweenistii doorkiftu sana caccabsa bikka sanii kaasa gaafas booda heeraa fi seera haasawa. Bar humna sirra godhataniiti heeraa fi seeraa waan biraa gubbaasi gakkannaa jiranii. Wayyaaneen akkas beeyti TDF akkas beeyti Oromoon immoo takkas beeytu tan gaara nu jirtu qofaa jechuudha. Kan biyya alaa tana keessa jirtu cinaan warri gargaaru jiran
harki cinaan dhuga harki cinaan maali jira ammallee qabsoo qawweetti dhamannuu fi ammallee qabsoo qawweetti dhamannuu fi ammallee heeraa fi seera baafnee Ameerikaa dura yaanee karabaattaa uffannee Ameerikaa dura yaanee yookaan immoo heeraa fi seera kana agarsiifannee Oromiyaa san akkatti bulchinu mirgatti dhoyinaa warra jiru jiraachuu inuman dalagu kun inuman dalagu laal qabsoo jara TDF fi qabsoo jara kaleessa diina keenyaarra mootummaa tana akka godhaa jiran hiriira ba'uu irrattis laal waan fardii waan jabduu dalaganii harka dhibbarraa harka 80 focus diina firraa dha'uu irratti godhaniiti harka 20 advocacy laabi advocacy hiriira ba'uu 20% isaanin nura ba'aa jiran mallee hiriiraas 20% hiriiraa fi advocacy fi laabi bitatanii waa hunda itti qophaa'anii harka 20 harki 80 akkuma qawween ari'aman sanitti qawweedhaan dhadha godhanii diinni tokkolleen namu gurra kara isaanii deebisee haasa'u ati nu kan beeyne akkam beeynetti waa'ee isaanii irraa haasa'aa jirra maaltu waan isaanii nu haasa'usiisa waan humnaan dhaban san humnaan deeffataniif irraa haasa'aa jirra yoo humnaan waan dhabde humnaan deeffatte afaan sirraa haasa'u nuusu afaan hundi sirraa haasa'u afaan addunyaa afaan alagaa afaan diina keetii hundi sirraa haasa'u waan humnaan dhabde humnaan yoo deeffatte waan yoo humnaan sardamte humnaan yoo firraa dhoorkite hundi sirraa haasa'u xiqqaa guddaan diinni kee hundi sirraa haasa'u kanaafuu hayyoota keenya warreen qabsoon qawweedhaa humaan hungootu jettan wake up warreen qabsoo Oromoodhaa tan daggalaa godhamaa jirtu heeraa fi seera itti baafnee nuti tan keessatti qooda godhanna jettan achi dhaqaa qooda fudhadhaa waan godhamu san irratti hirkadhaa deeggaraa miseensataa achi hin nukkoottaa laayinii qabadhaa achi keessaan abbaa achi keessatti titaa achi keessaan oofa akka diinni keenya godhaa jiru godha kanaa ala biyyuma alaa tana keessa osoo kaanichi deemuu osoo kaanan parsantii 25 harkadhaa parsantii 25 harkadhaa kaan eegee hoolaa biteetiin qalee duumasi obaasa dubbiin teenya tana taateefti hoolaan sanuun jiru niisin qalle niisin dhuyne achichi wallolteetuma achumaa gadi baxxaq jetta osoonii fi Oromiyaan qabne parsantii hanganaan hin bulchaan parsantii 25 hin bulchaa ammaarreen hin bulchaa parsantii san hin jirtu cinaan kutee abbaa garaa ta'e cinaan gootawwan manee dhakkutan akkas dubbii akkasii tanuqee isaan dhabamne godhina dubbii jaalmarroon itti jiru parsantii 25 fi parsantii maarree keessa hin jiru dubbiin jaalmarroon itti jiru 100% humnaan fudhatamne humnaan biyya teenya harkanna kanuu wajji haasa'uu fedhu ni dhufa heeraa fi seera biyya teenya irratti ittiin bulchinu sirna gadaa qabna dhumatte heeraa fi seerri ati naatumtu hin jiru heeraa fi seera sirna gadaa kan walqixxummaa kan Ameerikaan ittiin bultu qabna kana ala hin jiru Oromoo wal burjaajeessuu angofeeta ammaan jaalmarroo bira angofeeta qabsoo Oromoo keessatti idaame angofeeta ammaan sossoisa godhe kara hundaan akkuma jarri TDF godhaa jiru Ameerikaa irraa galee ati isaanii gadi kan biyya alaa keessa jiru including me an qabsoon fedhaaf an Oromiyaan akka bilisoomtuun fedha angoon fedha warri angoo feetanitti himaa jira yoon angoo barbaade yoon Oromoo tana liid godhuu barbaade achi dhaquun qaba isaanitti idaamuun qaba waan isaan godhan san waan waraanni godhu san waraana ta'uun qaba achi keessaan miseensa taatee achi keessaan jabaattee waan san godhuu qabda achi keessaan angoonis bikka dandeetutti sii kennamuu qabdi beekaa taataa ammaan itti hidhame dullachaa dardaran jiin umriin tija kuttan jiin dandeetii waan sii kennamtuu jira ida'ami akkaataa Oromoon itti jabaattu yoo barbaadde
kana keessatti liidarshiippii guddoon fudhadhee deemaa liidarshiippii guddoon fudhadhee deemaa jette karaanin kanuma karaa biraatiin akkanumattiin biyya alaa tana keessatti shaawora seenee beeka kiyyaatti liidarshiippummaas barbaadaa nu kuni qabsoon nu barsiise nadhii gammadaan na barsiise gootaa olii nama kaayoo jaarraa abbaa gadaatii fi kaayoo elemoo qilxuu gurraan dhagayaa guddate akkamii qawween malee including nadhii gammadaa elemoo qilxuu qawwee malee jaarraa abbaa gadaa qawwee malee waaqoo guutuu qawwee malee kan dura qawweedhaan xarasa wanni dha'ee hin jirtu xayyaara dha'ee nu garsiise waaqoo guutuu rabbi rahmata haa godhuufi waan ummanni kun beeke hin wallaalina waan wanni kun ummanni kun isin gorse lafatti hin darbina waan ummanni kun amata dila kana dura ama 60 ama 50 dura beeke arra sadarkaa teknooloojiin asii fi asii waa si barsiistu keessatti waan wallaalin abba sadarkaa abbootiin teenya qawwee malee nun baaftu jettee humnaan malee nun baaftu jettee dhumte keessatti ati waan isaanii darbitee lama wallaalin abba gidaar morota I hope qabsoon humnaa hojji karaamaan jirmaa hojjette oromoon jirmi san maali qawweedha ani taniin ajaa'ibu qawwummaan oromoo tanaaf summii taate oromummaanuu qawween oromoon qawwee hidhachuun qabdu rabbiin kitaaba keessatti nutti himne silaa ni dhiifna annin dhiifsa silaa angaba kiyyaan oromoo atiis hadiisa keessatti rabbiin siime qawween hidhatinii siin jeeti ta qawwee tana dhiisaa ni jettaan eeni himne silaa qawwee hidhachuu tana rabbiitu nu sallaxee qawwee hidhatinaa qawween hidhatte azaaba seentaa waan rabbiin je'eef jecha qawween hidhatinii oromoon ni jenna silaatti himna akkas jennee hadiisa keessattis hin agarre amantii kiristaanaa keessattis baayibila keessa hin jiru qawween hidhatinaan silaa warri baayibilaa ni hima ummata oromoo isin baayibilaatu rabbiitu qawwee hin hidhatinaa isiniin jee qawwee tan hidhatinaa jedhanii dhiisaa jedhaniiti akkasitti itti dhookan amantii waaqeeffataa keessatti hin jirtu waaqeeffataan there is no God except one God waaqeeffataan sani there is no God except one God rabbii tokkicha malee rabbiin biraan jiru ka dachii fi samii tana uume waaqeeffataan keenya sana jechuu ka rabbi malee waan biraatti hin amanne maali wanni biraa nabiyyootatti hin amananii jechuu waaqeeffataan rabbii tokkicha amana haa galatoomu rabbii tokkichatti amanu nutis rabbiin ni amanna amantiin islaamaa fi amantiin kiristaanaa wanni waaqeeffataan itti adda goote nabiyyootatti amanu kanuma garaagarummaan hin jirtu garaagarummaan biraan jiru tan duraa fardiin duraa amma waa hundarra rabbii tokkichatti amanu God is great rabbiin guddaadha rabbiin tokko akkanaa jennaa jechuu tana keessatti gaa amantiin sadeenuu qawween hidhatinaa nuun jenne yaa obboleeyyan kiyya warra Itoophiyaa jiru warra qawwee hiikkadhaaf yookaan qawwee malee nagayaan barbaannee kanuma wanna jiru arra booda amantiinis nuun himne akkas jettee sabni biraa hiikkatu sabni xixiqqaa fi guddaan hundi saba biraatiif halaali oromoodhaaf ammoo haraami yaa warra qabsoo yaa warra qawwee ilmaan oromootiif haraam godhe tanaafu warreen biyya alaa keessa jirru wanni nuti godhuu qabnu hiriira haga dandeenyutti dagalee qabsoo oromoo tangalaa kanaafuu dubbii tiyya osoo hin fidne duratti mata duree dubbii tiyyaa taniin isinii eegale tamaayyitiin godhe tamaayyii tana
shamarran keenya yoo dargaggeessi keenya yookaan immoo yoo onee fi dhiirti teenya mataa walii qabachuudhaaf dhabde akka liideraatti arra isin bikka hunda keessatti boot sinitaa bikka tana ni dadhabne bikka tana na joon ollu janneeti waa hunda keessatti puusin godhaa jira isinoo maaliif mataa walitti hin qabanne mataa walitti maan qabanne shamarran keenya liidaroonni keenya shamarran liidaroonni keenya mataa walii qabadhaas change something new waan takka yes please bring something new yes just wallahi bring something new for our struggle waan takka haaree gabbaasa mataa walii qabadhaa isinis akka isaaniin ta'ina hoggantoonni keenya wal suufa diina irratti wal suufu kunis halaala taa'ee anaa beeka ja'a kaanis halaala taa'ee anaa beeka ja'a kunis waa ijaara asiiqa arra namni beeka je'ee oromoon ani beeka jette tajaalmarroon gargaar oromoon ani beeka jette hoyyuun ani beeka jee tajaalmarroo cinaan dhaabbanne kan woboon gargaarre ani akkaan jee dubbadhu beeku isin shamarran keenya mee warri onnee jabduu akka dhiiraa daranii qabdan warreen gara laafissa akka hawwanii qabdan warri namaaf laafuudhaaf garaa laafuudhaaf uumaa namaa keessaa uumaa hawaa yaa uumaa hawaa tan garaadhaaf namaa laafuuf garaa namaa laafuuf beekamtu tan qabsoo siiguu harkattee jabeessitee jabaattee garaa jabaattu tan irra qabsutti idaamte yaa uumaa hawaa yaa shamarran keenya mee mataa walii qabadhaa waan takka ajaa'iba fida isinummaanuu mataa walii qabadhaa waan ajaa'ibaa takka fida liidaroonni keessaafuu mee bikka fagoo biraan dhaqinaa biyya alaa keessa warri jirtan maqaa isin dha'uun barbaachisu ni beektan waan hin deemuuf liidaroonni ummata oromoo dura dhaabbatee dubbatu akka siyaasaattis akka biraattis akka oromoodhaaf warri waa dubbatu kun isinuu kawal quba qabdan natti hin fakkaattu isinis qilleensi hooggantoota keenya kan dhiiraa dhawe akka isin hin dhowne ammoo caayaan san isinirran bahin please yoo dandeeysan isinuu godhaame mee isinuu godha shamarran keenya liidaroonni keenya warreen jirtan karaa dhiirti teenya deemtee ittiin qabsoo teenya suutatti oofte hin deeminaa liidaroonni keenya mee mataa walii qabadhaa kottaa waan haaraa takkaan kottaa create something new waan qabsoo teenya tanaaf tola waan jarattiin dhiirti teenya tan namuu karaa goota keessa taa'ee kan bikka biraa taa'ee waan biraa godhu kunis isinirraa irree baratu mee godha osoo yaannuu mataan nu baqaqe jechuudha godha isin cinaa jirra communitiin oromoodhaa tan noorz ameerikaa keessa jirtan addunyaa jirtan akkuma amma wal dubbistan kana wal dubbisa laal ammaan tana communitiin oromoodhaa tan noorz ameerikaa keessa jirtu qunnamtiin amma walii godhaa jirtu bareeda including community Minnesota irraa eegali waan bareeda godhaa jiran shamarran keenya liidarri community Minnesotaadhaa ammaan tana waan bareeda godhaa jiran yaa isaani shamarran imma liidarri